Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo. Qophiin keenya guyyaa har'aatiin oduuwwan simbirtuu tibba kanaa isin biraan geenyaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya guyyaa har'aas kan dachee Itoophiyaa eeyyama malee seenee bahee hin beeku jetti. Tarkaanfii humni addaa naannoo Sumaalee fudhateen garee Alshabaab yaalii inni taasise daaraa ta'ee jira. Humni addaa naannoo Sumaalee tarkaanfii garee weerartuu Alshabaab irratti fudhateen miseensota Alshabaab 154 ol ta'an barbadeessee jira. Humni addaa naannoo Sumaalee kun garee weerartuu Alshabaab ergama Gibxii fi Wayyaanee fudhatee gama sanaan biyya keenya seentee yakka dalaguuf sochootu guyyaa kaleessaa dabalatee haaluma wal fakkaatuun tarkaanfiin keessa deebii hin qabne irratti fudhatamaa jiraachuu ragaan gama sanii ba'u ni mul'isa. Humni addaa naannoo Sumaalee zoonii Affaadaaritti aanaa Hargaalee keessatti iddoo Hulaa'eel jedhamutti tarkaanfii fudhateen miseensota garee shororkeessaa 154 ol ta'an akka barbadeessee fi konkolaataa isaan ittiin deemaa turan daaraa botoroo gochuun hoogganaan olaanaa humni nageenya naannichaa tokko ibseera. Tarkaanfii fudhatame kanaan kan ajjeefamanii fi kan madaa'an lakkoofsa kana dachaan akka caaluu danda'u hoogganaan kun ibsuun kan hafanis yeroo ammaa kana marfamanii akka jiran ibseera. Tarkaanfii jabaa humni addaa naannoo Sumaalee garee shororkeessaa kanarratti fudhateen meeshaalee waraanaa adda addaa hedduun garee kanarraa akka booji'amanii jiran himameera. Magaalaa Finfinnee akka maqaa ishee bareedduu taate hawaasni irraa fayyadamuu eegaleera. Osoo qoromnuus ta'u biyya ni misoomsina jennee bu'uuruma waadaa galleen piroojeektiin meeggaa keenya gara hojiitti galan galii argamsiisaa uummata keenyaaf iddoo wal argaa fi bashannanaa ta'uun fedhii gammachuu uumuu danda'aniiru. Kaleessa paarkii Inxooxxootti namoonni 5,000 addabaabayii Hirummaa yookiin Friendship Squareetti namoonni 3,000 paarkii Tokkummaa yookiin Yuunit Paarkiitti namoonni 2,000 kan keessummeeffaman yoo ta'u manni kitaaba Abri'oot daawwattoota 2,500 keessummeesseera. Haasawaa kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee keessaa isin biraan geenye. Aadannoo harmeef mana haa ijaarruun eebba haa fudhannu kan jedhuun qindoomina tajaajila lammummaa irratti bobba'uun rakkoo hawaasummaa hiikuu keessatti shoora olaanaa qaba. Uummanni keenya duudhaa ganamaatti deebi'uun walii isaa cinaa dhaabbatee rakkoo waloo isaa akka furatuuf jaarmiyaaleen dubartoota Oromiyaa caasaa isaanii sadarkaan jiran qindeessuun hojii tajaajila lammummaa hojjechaa turaniin qaamoleen hawaasaa harka qalleeyyii ta'anii fi maanguddoonni umuriin raagan hedduun fayyadamoo ta'aa jiru. Dubartoonni naannoo Oromiyaa gurmaa'ina isaanii duula birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti galaa gootaa qopheessuu irraa hanga qaamaan duuluutti hojii ajaa'ibaa hojjechaa turanii fi bara kanas biiroo dhimma dubartootaa fi jaarmiyaalee dubartoota Oromiyaa caasaa isaanii sadarkaan jiran qindeessuun dhaadannoo harmeef mana haa ijaarru eebba haa fudhannu jedhuun harka qalleeyyii fi maanguddoota dhimmuu jalaa baraaruuf manneen 7,500 ijaarsisuuf karoorfatanii hojii eegaluu fi torbanoota muraasa darban keessatti manneen 591 ijaaruun ibsameera. Hordoftoota keenya kabajamoo oduuwwan simbirtuu keenya tibba kanaa isaan hanga ammaatti daawwachaa turtanidha. Hamma qophii wal fakkaatuun walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa toora YouTube chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun odeeffannoo wayitaawaa argadhaa isiniin jenna.